rakkoo hojmaata walxaxaaf qulqullina hin qabneef furmaata kennuuf toora sirriitti galchuuf shoorri teekinooloojiif saayinsiin qabu olaanaaf murteessaadha. Hojiin hojjetamu bu'a qabeessa ta'uu saffisaaf qulqullinaan hojjetamuuf beekumsa tattaaffiif fedhii hojjetootaan dabalamee kalaqa teekinooloojii fayyadamuun daran hojii gaarii akka dalagamuuf galtee guddaadha. Ministeerri hojiif ogummaaf biiroon carraa hojii uumuuf ogummaa Oromiyaas rakkoo kanaan dura gama odeeffannoo gabaaf gurmiin ragaa bittinnaaf guutuu argachuun walqabatee mudachaaf hojiilee isaanii milkeessuuf udhaa ture furuuf maashina baayoomeetiriksii fayyadamuun galmee sirna odeeffannoo gabaa hojii haala qindaa'aaf ragaa guutuu irratti xiyyeeffateen erga hojii eegalee waggoota 2 keessatti bu'aan qabatamaaf jijjiiramni fooyya'aa ta'e argamaa jira. Jaarraa dijitaalaa qaroominaaf teekinooloojiif saayinsiin hoogganamu keessatti waldorgommiif guddina yeroo gamaraan akka dhufuuf teekinooloojii ammayyaan fayyadamuun dirqamaaf gamnummaadha. Kunis hojii si'eessuuf dorgomaa ta'uun bu'a qabeessa taasisuu keessatti gahee guddaa qaba. Maashinni baayoomeetiriks teekinooloojii ammayyaa yeroon barbaadu furmaata waaraa gama gurmiif odeeffannoo gabaa guutuu kennuu danda'udha. Inisheetiivii akka biyyaaf naannoo Oromiyaatti qabamee xiyyeeffannoon hojjetamaa jiru keessaa tokkodha. Akka biyyaatti maashina baayoomeetiriksiin gargaaramuun galmee sirna odeeffannoo gabaa hojii guutummaa guututti yoo hojiirra oole hanga namoota miiliyoona 60 karaa odeeffannoof saayinsii irratti hundaa'een ragaa guutuun galmeessuu danda'a. Naannoo Oromiyaatti maashini baayoomeetiriks hojii kana eegale xumura bara 2016tti. Baayoomeetiriksiin sirna galmee odeeffannoo gabaa hojiirra oolchuun kaayyoof faayidaa gurguddaa qaba. Isaan ijoonis ragaalee humna namaa haala walirraan cinneen sirnaan walitti qabuu, bulchuu, tamsaasuuf itti fayyadamuu, hojii barbaaddotaaf hojii walitti fiduu, sadarkaa biyyaatti sirna odeeffannoo hojiif hojmaata qindaa'e akka jiraatuuf annaaf waliin dha'iinsa gurmuu irratti jiru hambisuun komii xiqqeessuu, gabaa hojii biyya keenya keessatti fedhiif dhiyeessiin wal madaalu taasisuu, lammiilee carraa hojii biyya alaa barbaadan karaa seera qabeessa ta'een akka keessummaaniif eenyummaa isaanii kabajamee hojjetanii ofiif maatii isaanii akka fayyadaman taasisa. Yeroof baasii salphisa, akkasumas irra deddeebii gurmiis ni hambisa. Akka naannoo Oromiyaatti kenniinsa tajaajila ammayyaa baay'inaan qulqullinaaf ariitiin akka kennamuuf giddugaloonni hojii 980 ta'an ijaaramanii tajaajila bakka tokko kennaa jiru. Maashinii baayoomeetiriksii 237 giddugaloota hojii 220 fi kolleejota baalaataa pooliteeknikaa 17 keessatti hojiirra jiru. Sirna waaraaf amansiisaa waan ta'eef bu'aalee gurguddoo qabatamaan argamaa jiru. Godina Arsii keessatti giddugaloonni hojii 47 hojii kennaa jiru. Bara kanas bifa haaraan giddugala hojii sadarkaa isaa eeggate 7 ijaaramaa jiru. Isaan keessaas 3 xumuramanii tajaajila dijitaalaan maashina baayoomeetiriksiin kenna tajaajila saffisaa baay'inaaf qulqullinaan kennaa jiru. Giddugaloonni kunneen giddugala hojii magaalaa dheeraa ganda Marabbee, giddugala hojii Ruutaa 01f magaalaa Roobeedha. Ragaa sobaa kanaan dura mudataa ture irra deddeebiin bakka garaagaraatti gurmaa'uu, hanqina ragaa guutuuf odeeffannoo gahaa argamuu dhabuu, badiinsa sanadootaa, tajaajila waraqaa malee gochaalee seeraan alaa hirmaattoota damichaan uumamuu malan hordoffiin sirna yookaan tooftaa dandeessiseedha. Maashinni baayoomeetiriks hojii qabatamaa bu'aa argamaa jiruuf haala adeemsa hojii sirna ittiin dalagaa jiran ni dubbatu. Meeshaan baayoomeetiriksii kun gara wiirtuu irratti dhufeen boodatti jechuudha. Tajaajilli kennamu hundumti isaatu iyyuu galmeef calalli irraa eegalee duraan wanti irratti barreeffama, galmee guddaa irratti barreeffama. Ammatti galmee baayoomeetiriksii keessa erga seeneen booda gara gurmiititti dhufaa jechuudha. Gurmiin sunis waldaan sun hin jiru kan jedhamu baayoomeetiriksii keessatti erga galmeen isaa riijistar erga ta'e akka waldaatitti kan laallamu jechuudha. Akka duraanii san osoo hin gurmeessine namni hojii keessa osoo hin seenne haala saniin gabaasuun hin danda'amu. Kunumtuu tokkoffaa deeggarsa maatiitiin ta'uu danda'a, liqiidhaan ta'uu danda'a, iddoodhaan ta'uu danda'a. Haala kanaan akkaataan hojiitti seenaa jiran jechuudha namoonni. Bara kana akka giddugala hojii kanaatitti intarpiraayiziin akka gurmeessinu nuu kenname intarpiraayizii 185. Intarpiraayizii 185 keessaa seektara 3 industiriidhaan, qonnaan, tajaajilaan intarpiraayizii 125 gurmeessinaa jirra jechuudha. Amma yeroo ammaa kana irra caalmaadhaan kan hojjetaa jiru ijoollee biyya alaa hojii alaa barbaadanii deemaa jiraniif isaaniif kennaa jirra jechuudha. Inni biraa immoo waldaalee intarpiraayiziota gara jiddu gala keenyaatiin gurmaa'an irratti isaan keessattuu ijaarsaa fi ijaarsa irratti kan jiranii fi kan hojii galan hunda
keessa galchaa jirra jechuudha. Adeemsa ashaaraa itti kenninu dura namichi sun baakgiraawundi isaa kan guutamu jira. Isa alatti mana intarneetatti guchisneef innaa waraqaa akkanaa ID isaanii nu fidaniiti isarraa dhaabanneet ID tana asitti galchine yeroo san ashaaraan isaanii kan ijaa maqaan isaanii asirratti yommuu dhufu kan ijaa kan qubaa fi kan fuulaa hin fudhannaa jechuudha. Gahee guddaa qaba maashiniin kun. Maaliif namni tokko akka biyyaatti jiddugala tokko irratti ashaaraa kenninaan jiddugala biraa irratti deemee gurmaa'uu hin dandeessu. Keessattuu ijaarsa irratti seektara ijaarsa irratti jiddugala magaalaa tokko irratti gurmaa'ee Adaamaa yookaan Finfinnee deemee gurmaa'uu danda'a. Amma garuu sun hin danda'amu. Garaagarummaa guddaatu jira. Duraan namni asuma magaalaa kana keessa taa'ee wanna garaagaraatiif saaxilama. Iddoo biraa waliin fakkeenyaaf osoo asallaa jiraateen biraayyuu jiraatu baate geejjibni mijataan dhabamuu danda'a. Hamma fedhiin namaallee hin dabala. As yoo ta'e asumaan waan ta'eef baay'inaan miseensallee horatuuf nu fayyada. Maashiniin baayoomeetiriksii kana sistemaatikaalii wantoonni adda addaa fidee jira. Haga ammaa waldaaleen barana kan gurmaa'an intarpiraayizii 110 gurmeessine akka ji'aatti jechuudha. Raawwiin ji'a keessatti intarpiraayizii 110 gurmeessine miseensa immoo 1990 kan miseensaadhaan jechuudha gurmaa'ee jira. Kana hojii dhaban kun hunda baayoomeetiriksii keessatti darbee jira jechuudha. Ragaa sobaa bichaa miti. Wantoonni adda hir'isee jira. Fakkeenyaaf amma irra caalaan amma waldaaleen ijaarsa irratti gurmaa'an iddoo kamiyyuu biraa deemanii gurmaa'aa turan. Amma garuu siistama kana keessa ashaaraa hin kennanii ashaaraa kenna booda immoo calalli geggeessina. Hunda siistama keessa waan ta'eef soobuunis hin danda'amu iddoo biraanis deemanii gurmaa'uus hin danda'amu jechuudha. Maashiniin kun immoo irra caalaan inisheetiivii mootummaa waan ta'eef በጣም ስርት ወጀቻ ጅራ ጀች ገራገሩማን ተናን ዱረ ቱሬ harcaati jira yeroo darbe namni gurmaa hindiigama deebi'atuma gurmaa ture erga maashinichi dhufee namni deebi'ee gurmaa hin danda'u amma akka magaalaa kanaatti kan qabnu inventoriidhaan nama 100 fi waldaa enterpiraayizii 174 qabatamaan magaalaa kana keessatti gurmaa hojii karkaa qabu jechuudha hojii barbaadaa duraan galmee irratti galmeessaa turre galmeen kun ganda tokkoon qabatu baay'inni isaa inni kun namoota baay'ee miseensa baay'ee akka nu qabate duraan namni asirratti harka ofiitiin galmeessaa kan ture amma immoo maashinichaan galmeessine galmee isaa illee hin salphataadha fi akka duraa san hardi koppiidhaan nutti ulfaatu galmee namni galmaa'uudhaaf jalqaba umriin isaa umrii 18 ol ta'udha 18 haga 60 inni sun bilbila harkaa qabaatu qaba jalqaba irratti saniin booda reejistar goonaa ergasiin booda gara maashinichaatti dhufee ashaaraa kenna. Laameeraawii keessa turre waggaa dheeraa. Laameeraan sun mijataa miti. Maashinichaaf illee mijataa miti, hojjetaaf illee mijataa miti, maamilaafis mijataa miti. Isa kana mootummaan kallattii kaa'ee akka inisheetiiviitti qabatee waajjirri kun akka ijaaramu kan taasise. Inni kun kana caala tajaajila tanaan dura kenninu irratti sirriitti fooyyee akka ta'e. Maamilaafis akka tolu. Hojjetaanis si'atee sirriitti hojii kana daran akka hojjetu. Akka godina Arsiittis bara 2018 namoota 180 hojiilee adda addaa irratti gurmeessuun hojiitti galchuuf karoorfamee hojjetamaa jira. Adeemsi gurmii hundi maashina baayoomeetiriksii kanaan raawwatama. Liqii birrii biiliyoona tokkos waldaalee kunneeniif ni liqeeffamaaf. Giddugalli kun amma kaleessa tajaajila waraqaa kennaa ture. Yeroo ammaa kana onlaayinii tajaajila eegalee jira. Meeshaa baayoomeetiriksii jedhamu LMIC qaba. Meeshaan kun hojii barbaadaa garanatti dhufu san kaleessa daddarbamu kaleessa galmaa'uuf illee waa sodaatu san karaa onlaayin ta'een galmeesseet faayil godhee qabataa jechuudha. Isa kanatu gara gurmiititti deema. Eega gurmaa'ee immoo hojii keessa galeellee karaa intarpiraayiziin immoo deebi'eetiniin gurmaa'ee eenyu galmaa'eet onlaayinii ta'a jechuudha. Kaleessa gara tokkoon gabaasa sobaa hambisuuf gara tokkoon immoo tajaajila onlaayin ta'e kennuudhaan giddugalli kun teknooloojiidhaan deeggaramuudhaanis faayidaa olaanaa qaba. Qaamni kamuyyuu jidduu kanatti akka tajaajilamu ta'e karaa tokkoon hojii dhabaa isaa ta'uufillee kan ittiin mirkaneeffannudha jechuudha. Giddugalli hojii torba gayaa miti. Inisheetiifiidha. Inisheetiifiin kun dhiyeenna gadi bu'e.
Inisheetifii dhiyeenya kana gadi bu'e kan ammoo fudhannee yeroo ammaa kana hojii keessa gallee irraa jechuudha. Inni kun akka gara giddugala hojii bira nu akka godinaatti 47 qabna. 47 qabnu kan ammoo karaa natti fiduuf deemaa jirra jechuudha. Akkanumatti lafaa kaanitii miti. Isa kana muuxannoo kanaan durallee bakka irratti ijaarree mirkoofne keessattuu magaalaa dheeraa irratti giddugala irraa kan qabnuu fi dhiimin magaalaa Asallaa dabalatee giddugala sana akka daawwatan goonee jirra jechuudha. Karoora kanas kenninee jirra. Karoora kanas hirmaannaa uummata baajata mootummaa dabalatee akka ijaaramuuf yeroo ammaa kanatti sochii jirra. Waan karoorfanne olii kanatti illee akka milkoofnu abdii guddaa qabna. Wirtuun tajaajila iddoo tokkollee inisheetifii jennee inisheetifii guddaadha jennee fudhachuu qabna jechuudha. Akka inisheetifii tanaan dura iddoon hojii haalli mijataan hin jiru jechuudha. Environmentiin hojii baay'ee dadhabaadha. Kan namni itti tajaajilamuu miti jechuudha. Lammaffaa teekinooloojiin kan deeggaramee miti jechuudha. Kanarraa kaamee akka inisheetifiitti bocamee kan bu'e tokko rakkoo kenna tajaajilaa fi iddoo hojii mijataa gochuuf wirtuun tajaajila iddoo tokko namni karaa guutuu ta'een karaa ammayyaa ta'een keessatti tajaajila argachuu danda'amu akka godina keenyattis qabamee karooran inisheetivii guddaa goonee irratti hojjechuu qabna jennee irratti hojjetamaa jira jechuudha. Akka godina Arshiitti wirtuuwwan akkanaa kana gara 7 ijaaruun danda'amee jira jechuudha. Kana iddoo biraatti illee muuxannoo karaa itti ta'uu danda'u jechuudha. Magaalota biraatiif godinoota biraatiif muuxannoo ta'uu karaa danda'amuun ijaaramee jira. Kaayyoon guddaan wirtuu tajaajila iddoo tokkoo kun iddoo tajaajilli itti kennamu haala mijataa uumuu bira darbee keessatti karaa ammayyaa ta'ee fi karaa teekinooloojiin deeggarameen namni tajaajila akka argachuu danda'u jechuudha. Keessattuu ragaan keenya tanaan dura rakkoo qaba. Bittannaa ture jechuudha. Soofti kooppiin hin jiru, haardi kooppii irratti barraa'a. Sunuu immoo qulqullina hin qabu jechuudha. Amma dargaggeessi asitti tajaajila argata. Ogeeyyiin as keessatti ramadamanii as keessa ta'anii karaa guutuu ta'een qabannaa ragallee fooyyessanii iddoo hojii namni irraa fayyadamullee godhamee teekinooloojiilleen keessatti guutee rakkoo kenna tajaajila kennaa saffisiisu jechuudha. Baay'inaan qulqullinaan yeroo kaame keessatti akkasumas immoo sonni itti dabalamee karaa guutuu ta'een hojii kana hojjechuu qabna jedhamee qabamee waan ta'eef rakkoo guddaa hiika. Namoonni waldaan gurmaanii hojiilee garaagaraa irratti bobba'anii hojjechaa jiranis tajaajila giddugala hojii kunneen irraa argachaa jiran saffisaaf qulqullinaan yeroo muraasa keessatti tajaajilamaa akka jiran himu. Adeemsi ittiin gurmaa'uu danda'e hin tursiifne osoo gurmeessan. Gurmuratti wanni tursiisa qabu hin jiru. Hojjaa kana hojjetuu kiyya jalatti dhufeetiin himee bakka itti dhufanii ilaalanii dalagaa kee dhufanii ilaalee warri maaxaa dhufee ilaalee eegas bakka hojjaan kun itti fufuu hin danda'an jedhanii na gurmeessan. Dhufeetiin galmaa'ee warra waldaa nama ofitti dabaluu qabdu fidinaan jedhanii fide hojiin gurmoofneetiin hojjaa itti fufne jechuudha. Barumsa xumuree bakka hojii dhaabbiyaa hojii warra hin qabne jedhanii isaan sanuma. Ulaagaalee muluu guutee dhufe waan ta'eef nan deddeebisne. Banambitti na simata waan ta'eef yoo dafeetiin hojiitti bobba'eetiin hojjechaa jira. Nama 5 taanee gurmoofne amma gara fuulduraatti fayyaa jira. Yeroo ammaa kana tajaajilli nu waajjira kanarraa argatu akka kiyyaatti baxaamitti akka gaariidhaan ani yeroo jalqabumarraa jedhuudha. Jalqabumarraa akka ka'umsa guddaa naa godhee waajjira kana kan akkan hojii kanatti seenu na godhe jechuudha. Ani dursa nama jalaan hojjechaa ture garuu amma rabbi galannaa ga'u waajjirri kun na kakaasuudhaan hojii kanatti na seensanii akka dhuunfaa kiyyatti ba'u na gargaaraa turan baay'ee na gargaaraa turan. Milkaa'inaaf kenna tajaajila dijitaalaa si'ataaf qulqullina qabu amma kennamaa jiru daran Oromiyaa mara keessatti babal'isuuf hojii saayinsaawaaf qindaa'ee itti fufinsaan hojjetamaa jira. Giddugaloota hojii humna namaa goomsuu qabeenyaan deeggaruuf bakka hojii mijataa ta'e uumuuf xiyyeeffannoo addaan hojjechaa jira. Biiroon carraa hojii uumuuf ogummaa Oromiyaa bara kanas giddugala hojii ammayyaa 23 birrii miiliyoona 100 waliin ijaarsuun hojii eegalsiisuuf karoorfameera. Baayoomeetiriksiin kun erga dhufee jijjiiramni inni hojimaata keenya irratti fide jijjiirama hedduudha. Tokkoffaa dura dureessaa kan turre carraa hojii uumaa kan turre hojii barbaaddota biyya keessaa qofaaf. Namni biyya alaa deemuu barbaadu carraa biyya alaatti deemuu danda'u aksesiinsaas hin turre. Nuyis achitti keessummeessaa hin turre. Kanarraan kan ka'e lammiin keenya hedduu seera alaa gara biyya Arabaa iddoo garaagaraa deemanii lubbuun isaanii akka malee guraaramaa tureera. Qaamni isaanii miidhamaa tureera. Rakkootiin sammuu garaagaraaf saaxilamaa turaniiru.
Garuu inisheetiiviin kun erga dhufee kaasee hojii barbaaddonni biyya alaa karaa seera qabeessa ta'een galmaa'anii carraa hojii biyya Arabaa biyyoota garaagaraa jiran sanatti fayyadamanii deemaa jiru. Kanaaf carraa hojii biyya alaa sirna hin qabne sana sirna qabsiisuudhaaf kiitiin baayoomeetiriksii kun nu gargaareera jechuudha. Lammaffaa hojii barbaadaan tokko dur yeroo galmaa'u biyya keessatti magaalaa tokkotti galmaa'ee magaalaa biraa dhaqee galmaa'ee gurmaa'uu danda'a. Amma garuu kiitiin kun kan hambisaa jira. Ammallee guutummaa guututti hambiseera yoo jechuu baanne illee iddoo kiitiin kun jirutti al tokko galmaa'anii ashaaraa laatanii leensii laatanii jennaan iddoo biraa deemanii galmaa'anii gurmaa'uu hin danda'an. Irra deddeebii gurmii hambisaa jechuudha. Namni tokko iddoo garaagaraa magaalaa garaagaraatti gurmaa'ee carraa nama biraa fudhachuu sana hambisa waan ta'eef guutummaa guutuutti yoo hojiirra oolu rakkoo naannoo kana jiru hin hambisa. Kabiraa intarpiraayizoota lakkoofsaan beeknu kana qabatamaadhaan har'a jiru hin jiranii kan jedhu sana waggaa waggaan inventorii geggeessuu irraa al takka onlaayinii galanii galmaa'anii jennaan intarpiraayizoonni kun qabatamaan karaa sistemaatik ta'een meeqa qabnaa meeqatu hojii keessa jira meeqatu hojii keessa hin jiru kan jedhu sana adda baasuudhaaf nu gargaara waan ta'eef rakkoo baay'ee furaa amantaa jedhu qaba. Mosaajii kanaan yookaan immoo baayoomeetiriksii misoome kanaan gara dijitaalaayzeeshiniitti dhufuun tokko ragaa sirrii ta'e ragaa qulqulluu ta'e argachuudhaaf kan inni fayyadu. Murtee qaamni hooggansa aanaarra jirus haa ta'u hooggansi godinaarra jiru leebar foorsii sadarkaa godina isaa keessa jiru aanaa isaa keessa jiru ganda isaa keessa jiru sirriitti beekee hooggansa kennuudhaaf akka danda'u hojii dhabaadhumti galmaa'ee hin beekamu meeqa jira kan jedhu tilmaamarraa kan hafe hojii dhabaan jiru meeqa kan jedhu galmaa'ee hin beeku jechuudha. Tokko ragaan amma baayoomeetiriksiidhaan galmaa'ee jiru kun galmaa'ee nafu har'a hojii dhabaadha gaafa hojii argatu immoo hojii argachuu isaatiif ragaan hojii dhabdummaa irratti galmaa'e sun gaafa hojii argatu hojii kan argate ta'uusaa irratti galmaa'a. Gaafa kana godhu ashaaraa harkaa kenna, ashaaraa ijaa kenna, ashaaraa qubaa kenna jechuudha. Kanaaf kanaan dura bakka bakkatti intarpiraayiziin magaalaa 2-3 keessatti ijaaramanii keessattuu ijaarsa irratti konistirakshinii irratti carraa dargaggeessa biraa maqaa dargaggeessa magaalaa wayii aanaa wayii ganda wayiitiin yookaan wiirtuu wayiitiin bakka biraa fayyadamaa ture sirna ittiin kana kiroos cheek gootu tokko illee hin qabdu jechuudha. Tokko kana hambisuu danda'ee jira jechuudha. Lammaffaa hojimaata dijitaalaa keessatti ragaan bu'uuraa ta'e seenaa intarpiraayizii gurmaa'e tokko intarpiraayiziin sun yoomi gurmaa'e gosa hojii seektara hojii maalirratti gurmaa'e akkasumas immoo kaapitaal isaa maal fakkaata lafa argate moo liqii argate moo sheedii bakka oomishaaf gurgurtaa argate moo maashin liiziidhaan deeggarsa argate kan jedhu akka beektu si godha jechuudha. Gama biraatiin guyyaan argate irraa kaasee yeroo turtii isaa liqii fudhate yoom deebisuu qaba kan jedhu illee sirna ittiin odeeffannoo ragaa ittiin argatee yaadatee deebisuudha akka itti danda'u kan isa taasisudha jechuudha. Kanaaf dhimmi hojimaanni dijitaalaan hojii keenya deeggaru gabaasa ragaa dogoggoraallee ragaa sobaallee gabaasa sobaallee hambisuu danda'ee jira jechuudha. Kanaaf bu'aaleen gurguddoo tajaajila si'ataa ta'e ragaa ammayyaa ta'e daataa murteedhaaf tolu ragaa guutuu karaa ittiin argatuu fi gabaasa karaa hambisuu danda'uun kan deeggare ta'uu kaasudha. Dorgommii dhaweeyyii yookaan intarpiraayizoota abbootii kalaqaa naannoo keenya keessa jiran jajjabeessuudhaaf dhaabbanni OBN akkasumas biiroon carraa hojii uumuuf ogummaa Oromiyaa waliin ta'ee qopheessuuf sagantaa addaa qabatee dhiyaatee jira. Kanaaf abbootiin kalaqaa kanaan dura carraa akkasii dhabdanii rakkachaa turtan kalaqa adda addaa rakkoo hawaasummaaf dinagdee keenyaa furuu danda'an of harkaa qabdan caasaalee carraa hojii uumuuf ogummaa sadarkaan jiran biratti deemuudhaan galmee jalqabnee waan jirruuf akka galmooftan ergaa dabarsuu barbaada. Dorgommiin kun kaayyoon isaa dhaweeyyii yookaan intarpiraayizoota abbootii kalaqaa jajjaboo kalaqa addaa qaban sadarkaa addunyaatti beekumsa qabaniin kalaqa qabaniin dorgomuu danda'an baasuudha waan ta'eef isaan kun yoo dorgomsiisnee badhaasne caalmaatti deeggarsa mootummaan gochuu qabu dhiyeessii faayinaansii fi walitti dhufeenya gabaa barbaachisu yoo goone bahuu danda'u jedhamee kaayyeeffamee waan qophaa'aa jiruuf carraa kana fayyadamtanii akka dorgomtanis immoo fayyadamoo akka taatan jechuu barbaanna.
sadarkaa pirezidenshiyaliitti badhaasa kennamu badhaasa addaan bifaan guddaa ta'e mootummaan naannoo Oromiyaa qabatee dhiyaate kana badhaafamaa akkasumas immoo deeggarsaalee isaan booda dhufan hunda fayyadamuudhaan kalaqa keessan addunyaaf akka ifoomsitan jechuu barbaanna. Galmee jalqabee jiru kana hatattamaan guyyaa 15 keessatti galmooftan akka xumurtan dhaamsa dabarsuu barbaada.